شوالي تانا أمبوت من جندجلان وديسا كيس جراتو إرجع درراهم نوتا موتوما هما تشوجل كبي جوتا فرشالي جرا آنان مقالا أمبو مرسيج ركون دوران بلسوما أوروموتي جدا مودان هم نجودا غرس كبوباسه موتوما بلسجنا لميلة نجا مكاورانا كنان أجيسا كيراس بوكساجرا كبتة دربي جولي درجة سدي مكان ساني نبوسي شومي أرارسا الدنيا في واقوما يربساجدا من Ganda galan waddeessa keessa funaanuudhaan ganduma kana bakka addaa tulluu magaaloo jedhamu irratti ajjeesuu hima jiraatan achirraa waa'ee dubbise. Ijoollee umriin isaanii 20 gadii kanneen reeffa isaanii roobii argatan maatiin kadhaame kan waraanni mootummaa reeffa erga kennee booda awwaalcha isaanii irratti dhiirri tokko akka hin argamne ittisuu dubbata namni nu dubbifne kun. Guyyaa sana booda ijoollee dhiiraa umriin isaanii 15 oli daandii irratti akka hin agarre akeekkachiisee jiraa jedhu waraanni naannicha keessa sossobu. Ajjechaa kana kan raawwatu raayyaa ittisa biyyaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromootiif bobba'ee ka jedhu jiraataan kun galaa fi odeessa waraana bilisummaa Oromootiif kennitu jedhamuudhaan akka gochisu kanneessaa kana hawaasa irratti raawwatu hima. Sababa kanaan maatii hedduun ganda galaan waddeessaa kanarraa buqqee magaalaa fi bakkeetti faffaca'ee rakkachaa jira. Ganduma kanatti bara darbe waraanni mootummaa maanguddoo abbaa ijoollee 7 ajjeesuu yaadachiisu jiraataan OMN'if odeessa kana kennan. Waraana Oromiyaa irratti labsamee jiruun wal qabatee salaalee aanaalee garaagaraatti miidhaan hawaasa nagaa mudatu akkaan hammaatee jiraachuu himu jiraattonni magaalaa Fiichee qofatti tibbana namoonni dhibbootaan lakkaaman mooraa waraanaa koomaandoo jedhamuun beekamutti uguramanii qabiinsa seeraan alaatiin dararamaa jiraachuu himu namni haala garas jiru OMN'if ibsan. Namoonni kunniin hammam qaama qabsoo hidhannootti jiru waliin hidhata qabdu jedhamuun akkanumaan bakka hojii isaaniitii qabamanii hidhamanis hidhanni isaan warra qabsoo hidhannootti jiran waliin qaban hin jiru jedhu. Erga hidhamanii torban lakkoofsisanis hanga yoonaa mana murtiitti dhiyaatanii himanni irratti hin dhiyaanne. Hidhamtoota kanneen akka maatiitti illee deemanii dubbisuun rakkoo ta'uu himuun nama isaan dubbisuuf yaali qabanii hidhuu jedhan. Rakkoon kun aanaalee godinichaa biroottis bal'inaan mul'ata. Godinichatti yeroo ammaa wal waraansi jabaan waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiraachuu himu jiraattonni OMN garasii dubbise. Waraana godinichatti gaggeeffamaa jiruun wal qabate ammoo uummanni nagaan dararaa hammaataaf saaxilamee jira. Waraanni mootummaan maqaa seera kabachiisuutiin bobbaase gochoota seera dhablummaa garaagaraatti bobba'ee jiraachuu kan himan jiraattonni waraanni mootummaa guyyaa guyyaa ifatti nu dararaa halkan ammoo waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee nu saamaa jedhu. Guyyaa qaama mootummaan galgala ammoo qaama mootummaa ta'ee jara fakkeessee hawaasa dararuun kun hin mul'ata. Maaliif akkas godhu isaantu sin dararee isaantu tarkaanfii akkasii kan irratti fudhatee isaantu sin miidhaa jira jedhanii akka uummanni warra qabsoo jiru kana balaaleffatu gocha akkasii jiran. Eessa ta'eera onni? Warra jaarsoo ruyyuu aanaa dagam mana qotee bulaa barbadeessuun uummata qeerraa buqqisuun harka qullaan bisuu fi saamuun yakkoota waraanni mootummaa nurratti raawwataa jiru keessaati jedhu jiraattonni. Kana malees dubartoota dirqiin gudeeduun gocharra deddeebiin godinichatti raawwatamaa jiru ta'uu himan. Dhiheenyuma kana aanaa dagam bakka gabaa qidaamee jedhamutti dubartoonni 3 humnoota poolisii federaalaatiin gudeedamanii haqa dhabanii jiraachuu OMN'tti himan. Qaamni mootummaa poolisii federaalaa dubartoota mana uffatii midhaan daaksifatanii galan aanaa dagam keessatti naannoo gabaa qidaamee kan jedhamutti gudeedanii sana booda namoonni uummanni iyyee namoota sana ajajaan federaal poolisii garee sana hoogganu qabee meeshaarraa hiikee seeratti akka dhiyaatan gara aanaatti ol fidee ture. Aanaan immoo gara godinatti dabarse. Sana booda garuu namoota sana irratti seeratti dhiyaatanii tarkaanfiin fudhatamuu wanni beekamu hin jiru. Dubartoota sana nama 3 keessaa tokkittiin dhibee festuun labsaa xilamteerti. Yeroo ammaa kana maatii isheetti wajjin rakkataa jira jechuudha. Qaamni mootummaa himata yeroo garaagaraatti waraana isaa irratti dhiyaatu kana waakkataa tureera. Haa ta'u malee adeemsi kun deemee sirnichuma nyaataa jedhu maddeen odeeffannoo keenya gocha seera dhablummaa waraanni mootummaa irratti bobba'ee jiru gocha biyya diigu malee gocha seera kabachiisuu fi nagaa buusuu ta'uuf akka hin dandeenye hubachuutu barbaachisaan dhaamsa isaaniiti. Yakkii fi dararaan waraana mootummaatiin uummata nagaa irratti raawwatamu kun godinaalee Oromiyaa biroottis kan itti fufe wayitaa ta'u godina Wallagga Bahaa aanaa Limmuu gandoota akka Dagam, Kooba Taattoo fi Mukarbaa jedhaman keessatti uummanni qonna dhorkamuun hidhaatti guuramaa jiraachuu odeeffannoon garasii nu qaqqabe mul'isa.
Godina Baale ana gurra dhaamuletti humnooti naannoo Sumaalee haleellaa bananiin nama nagaa tokko ajjeesuu jiraatan achirraa weemeen dubbiseemee jira. Anichatti gandooti lama humna naannoo Sumaaleetiin marfamanii jiru. Humnoonni kunneen hidhannoo guddaan bobbaanii nama ajjeesaa lafa weeraraa ka jiran yoo ta'u gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin tarkaanfiin fudhatame tokkollee hin jiru jedhu jiraattonni. Anaan gurra dhaamulee aanota godina Baalee 11 keessaa ishee tokko yoo taatu magaalaa guddoo godina Baalee Roobeerraa kiiloomeetira 121 fagaatti. Biyya lafa anichaa bulchiinsa mootummaa naannoo Sumaalee waliin kan waldaangeessu yoo ta'u hawaasa Oromoo anicha keessa jiraatu yeroo garagaraatti lolli irratti banamaa ture. Aanaan gurra dhaamulee gandoota baadiyyaa 15 fi gandoota magaalaa lama qabdu keessaa gandoonni lama yeroo ammaa kana guutummaan guututti harka bulchiinsa anichaa keessa akka hin jirree fi gandoonni gariin ammoo lola ofirraa faccisaa jiraachuu jiraataan anichaa OMN dubbisee himee jira. Gandoonni duula babal'ifannaa lafaa poolisii humna addaa naannoo Sumaalee kanaan miidhamanii weerartootaan to'atamanii jiran keessaa gandi okkoltuu fi gandi habroonaa isaan muraasa. Hawaasi gandoota akka Waabaraa, Addeellee, Teessoo Roobaa, Turjii Roqaa Caffaa, Urgoo Jajaa jedhaman haleellaa humnoota Sumaalee kanaan miidhamanii qe'ee gadhiisanii baqachaa jiru jedhu jiraattonni gara sirraa OMN'if yaada kennan. Ganama kaleessaarraa eegalee haga yoonaatti poolisiin humna addaa naannoo Sumaalee ganda habroonaa seenuudhaan dhukaasa banuun lubbuu namaa dabarsuu fi shamarran butanii jiraatanis hawaasi wal ta'uudhaan lolicha qolachuuf yaalaa jiraachuu kaimu maddi keenya poolisiin humna addaa Sumaalee gandicha marsuudhaan bulchiinsa aanaarraa adda kutuun jiraattota gabaa fi uummatarraa erga adda baasee yeroon isaa turu maddi keenya kun himee jira. Sababa humna weerartuu kanaatiin marfamaniif gabaatti ba'anii midhaan nyaataa bitachuu fi laga bu'anii bishaan dhugaatii waraabbachuu illee dadhabanii beelaaf saaxilamanii jiraachuu maddi keenya kun himee jira. Oromiyaa godin Gujiyaana sabba boruu keessa sabab beela namni dhumaa jiraachuu BBC'n gabaas. Aanaalee godinicha ka magaalota irra fagoo jiran ka sabab soda nageenyaatiif namutti hin daandine beel uumamteen namooti 20 afaan qaban obba'u jiraattoti BBC'f ragabaa. Itti gaafatamaa waajjira buusaaf gonofa ana sabba boruu abbi mokkonnan oxxeessaa agammaan tanaan namooti 12 sababi beelaatiin lubbuu dhabu isaanii BBC afaan Oromootiif mirkaneessa. Akka jaarmiyaaleen qarqaarsa namooma jechaa turanitti Itoophiyaa keessa namooti miiliyoon 8.1 caala sababa hongee kanaan miidhaa jajjabduuf saaxilamu isaanii dubbatama. Akka guutuu biyyaan namooti miiliyoon 30 dhiyaatan qarqaarsa midhaan nyaata barbaadu. Isaan keessa miiliyooni 12 ijoollee xixiqqoo jedhu. Haalli kun barkum lamaaf 22 kan keessa illee ba'aaf kibba ba'aa sababa hongeetiin kaabatti immoo sababa waraanaatiin ammaachaa dhufu kaiman jaarmiyaaleen qarqaarsa namoomaa addunyaan dafte birmachuu baannaan Itoophiyaan rakkoo jabduu dhalachuuf deem jechuun akeekachiisaa ture. Mootummaan Shimallis Abdiisaa garuu gabaas caffee bilxiginnaatiif torbaan dabaree dhiyeesse. Naannoo Oromiyaa keessa badhaadhinni ajaa'ibsiisaan dalagamu qofa don taane sababa beelaatiin namni tokko nurranduun jechuun uummata qoosaa turan. Dhugaan laf jirti garuu sabab ongeerra kaka bineensi raasaatu beela'u nam miidhaa jiraachuusa gabaasne ture. Gabaas gaazexaan beekamaan biyyi Ingiliis kaza Independent jedhan dhaabbilee qarqaarsa namooma waabeffachuun dabaree baaseen. Biyya Afrikaa tana beelirra kaka amalli bineensi raasaatu jijjiiramuun jaldeessi namaaf ilmoolee reerra miidhaa dhaqqabsiisaa turu ragaaleen agarsiisa. Kibba Oromiyaa Gujii tammaan tan haadha sababa beelaatiin lubbuun baaddaa'ima todhaatu oduun jetti nama hedduu goga golgoleessu qofa don taane fuula miidiyaa hawaasarra bal'inaan haasawamu irratti argama. Godin Gujii aana sabba boruu gandoota dirree saphansa jedhaman keessa sababa ongee kanaan dooti namoota ammaattee jirti ka jedhan jiraattotaaf qaamoleen mootummaa aana kan keessa sababa beelaatiin ilmaan nama harcaa jiran jechuu isaanii BBC'n barreesse. Rakkoo beelarra kaka waan garaa nyaanne dhabne hunde muka soorachuu jira ka jedhan jiraattoti naannichaa sababa garaachaatiin haadha laphifamte dooti ilmaan dhaabuluu ilaan arginee jira. Gareen addi bilis baasaa uummata Tigraay TPLF gaafiin teen deebiin argate taanaa waraan itti fufniyoo jedhu. Mootummaan bilxiginnaa yeroof bakka kamittu taanaan isa waliin mari'achuuf qophii jiraa jedhe. Ministeer haqa Dr. Gediyo Ximooxoos waliin ta'uun dhaabbata mootummoota gamtoomanii gamtaa Awurooppaa bakka buutota adda Ameerikaa waliin mari'achuu ka dubbatu gorsaan dhimmi nageenya biyyaalessa
muummee ministeera ambasaaddar Reedwaan Huseen rakkoo nageen haab Itoophiyaa hiikuuf al dure tokko malee marii eeggaluuf qophii jira jechuun fuul Tiwiitar irra barreesse. Dureen TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el immoo gaafiif deebii miidiyaa naannicha tokko waliin godjedhaniin gaafiin Tigraay deebiin argatte taanaa waraan itti fufuuf qophii jiraachuusa miidiyaaleen gabaasan. Gaafiin inni akka jookaas jedhan immoo waa'ee daangaa Tigraayiif tajaajila naannicha taddaanchite ture jedhan kanneen akka baankii deebisanii jalqabsiisuuf akka taate VOA'n barreesse. Waraan kaab Itoophiyaa haa umri ji'oottan 20 lakkoofsiisuun ilmaan nama akka baalaatti tarcaase diinagdee biyyattii illee goobseen. Bulchiisi Abiy Ahmad Ali juntaan shorokkeessa waan taateef humnaan likkii galchi malee waliin hin mari'adhu jechuun waacifaa ture. Taatullee dubbiin akka biltsiginnaan jettin ta'a.